Ashama harkafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota BMM Oromoo Buzeek Multimedia of Oromoo jechuudha. Nageenyi keenya kabajaaf kan jaalalaa bakka isin jirtanitti kan kaaba jirtan kan ba'aa jirtan kan dhiya jirtan kan lixa jirtan hundi keessan bakka isin jirtanitti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isinaa haa ta'u isiniin jecha. Isaan nagaa qabu jenneerra itti aansuudhaan immoo duraa dubba sagantaa keenyaa isin beeksifna. Egaa qophiin keenya kun guyyaa har'aa tokko jedhee meeshaalee mataa isaatiin tamsaasaa kan toora YouTube toora waa hundaatiin itti ufa. Dursa seetaappii kaameeraa sirreeffama jedha karaa kaameraamaanii keenya beekamaaf jaalatamaa Maammoo Tujootiin. Itti aanee immoo maanguddoo jaarsa biyyaatu dhufee eebbaan sagantaa nuusaaqa. Isa kana keessaati kan karaa kaameraamaanii keenya Maammoo Tujoodhiin seetaappiin kaameeraa hundumtuu sirrateera. Eebba maanguddoo jennee turre maanguddoon sun yeroo gubeen jalaa ture. Yeroon hedduu jalaa deemee jira maanguddoo tokko eegaa turre garuu waan akkan yaadetti atis xiqqoo yeroo rifeensa kee ilaalu rifeensi kee kun harrii waan ta'eef atu maanguddoo natti fakkaachaa jirta osoo filannoon isaa waan areedaa ati hin qabneefi dirqamaan matee bisu. Maali kun areeda miti kun nagaa irratti biqile? Isa ganaa qorannu kun akkamitti akka inni biqile ganaa ilaalla. Meegaa gara eebbichaatiin dabarsaati. Yaa Waaqnu nageesse. Nageesse. Yaa Waaqnu nageesse. Nageesse. Yaa Waaqnu nageesse. Nageesse. Requestii keenya konfirmii godhi. Godhi. Mutual friendii keenya nu dabaladhu. Itti nu dabale. Koolii keenya deebisi. Deebisi. Viidiyoo koolii keenya deebisi. Deebisi. Meeseejii keenya deebisi. Deebisi. Sabskiraayibira nutti qabi. Nutti qabi. Laayikii fi sheerii nutti qabi. Ammaarii nutti qabi. Koomentii gadhee nurraa qabi. Nurraa qabi lachuun. Uummattuu afaan qabi. Afaan qabi. Uummattuu ija qabi. Qabira. Waan gaarii nutti qabi. Nurraa qabi. Uummata keenya Saawud Arabiyaatti mana hidhaatti rakkachaa jiran maarkii godhi nuu baasi. Nu baasi. Rakkina keessa roorroo keessa gidiraa biyya sanaa keessa nuu baasi. Nu baasi. Uummata keenya biyya keessatti inni kaan beelaa inni kaan roorroo buqqaatiidhaan dararamaa jiru yaa Waaq rakkina keessa nuu baasi. Nu baasi. Yaa Rabbi nuuf kenni. Nuuf kenni. Yaa Rabbi nuuf kenni. Tiikii nuuf kenni. Nuuf kenni. Keekii nuuf kenni. Nuuf kenni. Yaa Rabbi nuuf kenni. Nuuf kenni. Abbaa 200 keessaa 200. Ammaarii nutti fiti. Abbaa 100 keessaa 100. Nutti qabi. Abbaa 50 keessaa 50. Nu kenni. Abbaa 10 keessaa 10. Nu kenni. Abbaa 5 keessaa 5. Nu kenni. Abbaa tokkoof keessaa hin qabnu nuu dhiisi. Nu qabnu isaa. Biddeen firfirii nu nyaachisiin. Nu nyaachisiin. Birrii dirdirii nu baachisiin. Nu baachisiin yaa Rabbi. Kadhattuuf inaaf kadhattuuf hattuu nu taasisiin. Nu taasisiin yaa Rabbi. Nu taasisiin. Nu taasisiin yaa Rabbi. Nu taasisiin. Jennee ragaa. Harkaaf miila rukutaa fi buzeedhaaf hamilee kennaa hamilee naaf hin taane jedhee nyaara guraa jira. Dhugumeetti argatu. Akkuma jirtanitti harkas miilas waan hundumaatiin hamilee gaa akkas hin laattanii fi abdii qabna. Garuu asirratti osoma kanaan bashannanaa jirru gidduudhaan immoo waa'ee lammiileen keenya Saawud Arabiyaatti mana hidhaa keessatti dararaa haala hamaa keessa jiranii hedduu akka garaa nu nyaachaa jiru beekna. Kanaaf Oromoon hunduu akkasumas hayyoonni beektoonni hunduu karaa danda'an waan danda'an hundumaatiin ijoollee kanaaf akka sagalee ta'an ammas irra deebinee jenna. Qaamni dhimmi ilaallatu hundumtu ijoolleen kun gariin mana hidhaa keessatti du'aa jiru. Beelaan dheebuun waan hedduudhaan kan isaan dararamaa jiran garaatti jabaachuun haga'uu bakka jirtanitti hundumtuu ijoollee kanaaf waan dandeessaniif sagalee taati birmadhaaf isinii jenna. Galatoomii Galaanaa Geetachoo mucaa mataa goofaree kanatti galee. Agaafoo mataa goofaree yaazama saalana dhadhaadhaan siyaa inni baay'ee mataa goofaree kun nama biraata akka ta'e hin beeku. Egaa inni kan ittiin beekamu yeroo baay'ee diraamota garaagaraa kiliipota irratti moodeelingii ta'uudhaan waa hedduu hojjechuudhaan beekama. Galaanaa Geetachoo jechuudha. Gara fuulduraatti immoo qaama entertainmentii kana nu wajjin ta'uudhaan hojii hedduu diraamotaa fi koomeediiwwan garaagaraa akka wajjin hojjennuu fi har'a tokko jennee wajjin eegallee jirra. Kanneen nu daawwachaa jirtan hunda keessaniif egaa kan Saawud Arabiyaatti miidhamaa jiran qofa odoo hin taane galoo uummanni keenya daangaa irratti argamu keessumatti iyyuu qonnaan bultoonni Oromoodha daangaalee bakka garaagaraa daangaa irratti argaman sabaaf sablammoota naannoo sana jiraniin yeroo garaagaraa dhiibbaan yeroo irra ga'u ni dhageenya ni agarrasi argaas turre argaas jirra toora sooshaal miidiyaa kanarraati yeroo oomishni isaanii callaan isaanii jalaa gubatu yeroo manni jalaa gubatu yeroo namni illee lubbuun ba'u hin dhageenya. Isa kana irratti nuti yaadni nuti qabnu mootummaan dhimma kana rakkoo kana hundeedhaan fala yoo hin kennin biyyi kun biyya taatee waa'ee biyyummaa namni uummata biyya kana jennee waa'ee biyyummaa haasofna garuu uummata kana gidduutti garuu rakkoon akka deemuu fi namoonni arraba daddarbatan jiru arraba daddarbatanii ka'anii ofii isaaniitti tuttuqanii immoo kan wanti jedhan jiru yoo kun furamuu baate garuu lakkina dhiisiin jennaan na diddee barbadaatee ibiddaan of shiddee jenna jechuudha nuti immoo. Akkas jenna ammoo kan itti aanu haaluma kanaan entertainmentiin BMM Oroon guyyaa irraa kaasee
meeshaalee hundaa guuttatee sagantaa isaa eegalee jira. Kanaaf warra akka sagantaan BMM Oro meeshaa kana hundaa guuttatee sagantaan yeroo yeroodhaan akka simbira ga'uudhaaf warra gumaacha karaa meeshaalee nu godhan tokko lama maqaa isaanii isinii dhoofna. Eeyyeegaa galatoomii galaana meeshaaleen amma hunda guutuu dhibbaa dhibba yoo guuttachuu baannes hunda isaa guuttachuudhaaf piroosesiingii irra jirra. Garuu akka nuti amma yeroo baay'ee moobaayiliin yeroo waraabnu yeroo maal jennu jirra. Har'a Maammotu Joodhaa piroodakshinii kallachaatiin kan beekamuu fi kiliipota garaagaraa hojjechuun kanaan dura kan beekamu. Hojii guddaa irraa nama jiru. Abbaa innis qaama kanaati. Kan ittiin waraabaa jiru kana kaameraan kun kan nuu bite jechuudha. Obboloota keenya kan ani qaamaan hin beekne garuu kan isaan fagootti miidiyaan nu beekaniif nu jaallataniif Oromummaaf dhiigni gara kooti karaa tiiktookii illee wal barree maal jedhani Raaznaanii Oromoo jedhama tokko akkasumas Jaalalloo Usmaan jedhamu namni lama maqaan isaanii naan dhufne hiriyoottan isaanii nama lama wajjin kaameraa ammattiin Maammotu Joon waraabaa jiru kana nuu bitanii jiru jechuudha. Isaanii kanaaf harka naa rukutaa jiru. Bakka amileen inni kennaaf egaa bakka jirtanitti. Amileen isaan barbaachisa. Jennee akkasiin boosniif tokko jennee guyyaarraa waraabbii intarteementii eegallee irra waan ta'eef. Tokko jennee sagantaa keenya eegallee jirra. Akkasumas immoo as gama kiyyaan kan jiru kutaa magaalaa Booleetti kan argamu gamoo Oromiyaa irratti kan argamu Odaa Elektirooniksii bilbila barbaadan kompiitara barbaadan haala isin feetan bakka isin jirtanitti kan isin qaqqabsiisu Odaa Elektirooniks istaandii kaameraa gumaacha nuuf godhee jira bakka jirtanitti amilee. Akka keessanis galatoomaa isaanii jenna hunda keessaniin iyyuu kana booddee gara BMM Oro yoo dhuftan kiliippii barbaadan waraabbachuudhaaf meeshaalee hunduu guutaniiru piroodakshinii garaagaraa ni hojjenna akkasumas beeksisaalee garaagaraa diraamaaf koomeediiwwan garaagaraa viidiyoodhaan akka waraabamuuf ogeessa keenya beekamaadhaan Maammotu Joo karaa Maammotu Jooti akka hojjechiiftanii ofii keessanii viidiyoo keessan gara keenyaan oomishattan isinii gochuudhaaf qophii keenya xumurree isin eegaa jirra jechuudha karaa bilbila armaan gaditti agartan kanaadha bilbiltanii nu qunnamuu dandeessu sa'a hojii irratti. Viidiyoo kiliippii waraabbachuu yoo feetan akkasumas diraamoota wantoota feetan kamuu waraabbachuu yoo feetan asuma gara keenya kottaa isiniin jala BMM Oro akkasumas ogeessa kaameraa keenya Maammotu Joo Kallacha Entertainment. Kallacha Film Production. Kallacha Film Production yeroo ammaa gaa hojiilee kiliippii miidhagoo hawwatootaan ogeessa kaameraa addaatiin kan isin biraan ga'aa jiru ogeessa kaameraa keenya Maammotu Joos kottaa waliin hojjenne aartii Oromoo. Kiliippii naa waayee dhabeetta sirba tokko dheengada tokko mana asii otuma deemnuti iddoo wanti taa'ee sirba namicha tokkotu. Inni weellisaa miti garuu lafa inni argatee dhufe sirbicha beeku afaan natti fakkaata. Maal jedha? Harreen makaroonii nyaatte paastaa itti makattee too harreen makaroonii nyaatte paastaa itti makattee. Ka'een biyya kanaa deema qoonqoon natti taphattee too ka'een biyya kanaa deema qoonqoon natti taphatteedha. Asirraa maal hubanna beektaa galu? Sirbi kun waan hin qabne wayii fakkaata gaafa dhaggeeffattu. Harreen makaroonii nyaatte paastaa isayyuu paastaa itti gootee ilaali ruuzii itti gootee maal jettee nyaatte? Harreen nyaatte inni garuu dhabee beela. Inni garuu nama. Kanaaf walitti yeroo fiddu ka'een biyya kanaa deema gaafa inni jedhu baay'ee tokko natti dhaga'ama ture sirbi suni. Dhugaadha baay'ee waan nama gaddisiisudha. Dhugaa. Kanaafi akkasiiti gama hundaan iyyuu hojii aartii Oromoodha walaloo fi yeedaloodhaanis hojjechuudhaaf karaa daayirektiingiitiin obboleessi keenya Wagaayyoo Nugusee egaa qaama asirratti viidiyoodhaan as ba'uu baatus daayirektiingiidhaaf waan garaagaraa iskiriiptii garaagaraatiif nu wajjin jira. Kana caalaatti hojii ajaa'ibaa hojjechuudhaaf yeroo muraasa qofa nu hafa. Kanaaf hundi keessan iyyuu Minnufa yuutuubii na eegi. Minnufa himoodhaan na eegi. Minnufa himoodhaan na eegi. Minnufa tiktookiin na eegi. TikTokiin na eegi. BMM na eegi. BMM Oroon nu eegi jenna galatamas ni jenna kan nu waraabuu irratti argamu kaameraamaaniin keenyaaf ediitarii keenya beekamaaf jaalatamaan Maammotu Jootii egaa hundi keessan iyyuu bakka jirtan teessanii viidiyoo kana akka sheer gootaniif hunduma keessan iyyuu akka isin jaalannaa kanneen qaama yuutuubii kana sabskiraayib godhin jiran ammas yan ala autos ilaallu amma akka sabskiraayib gootan. Ammarraa kaastanii sabskiraayib hin gootan taanaan tarkaanfii sululuqaa akkas irratti fudhan. Tarkaanfii qibaatii dibate. Kana qofa miti warra sheer hin gooneyyuu. Warra sheer hin gooneyyuu. Maaliif sheer hin gootan? Nuyi sheer goone maaltu sheer isin gochisiisa? Maali rakkoon keessan? Kan dhibbatee dhufe faan qottaa. Taafonis anan mala argaan jiru isaanii iyyuu kompiitara isaanii keessaa maal isaanii keessaa biyya ala. Ilaala gurbaasa kana ilaala sa sheer gochaa jiru kana harka harkutti ilaala isheenis sheer gochaa jiru. Intala fokkistuu kana argaa. Intala fokkistuu kana jechuudha. Faarsaan ture gaddan.
Kunoo ishee ergochaa jirti kaama. Bareedduu caalaa fokkiftuu natti bareeddi. Fokkiftuu natti bareeddi. Ararar. Bareedduu caalaa. Didid. Fokkattuu natti mi'oofti. Didid. Fokkattuu natti mi'oofti. Fokkiftuu naataati fokkiftuu namooti. Yaa fokkattuuti yaa si filannoo kooti. Namni kaan yeroo faarsu laa garte. Namni kaan shurrubbaa faarsa. Miila ishee faarsaa yookiin konkonaa. Nu isaan barbaannu sanarraa maal goonaa. Mee isa mormaa olii maal gootu yaafiraa kan nuti barbaannu mudhii ishee gajjira. Dandarandararaa. Galata baasni jedhe share gochuun dagatinaa like gochuun dagatinaa thank you so much BMM Oromoo kana booddee maal jedha. BMM kana booddee qilleensarra gulufee yeroo yeroodhaan sagantaa mimmiidhagoo karaa YouTube isaatiin simbiraan ga'uuf fuulduree hundaa xumuree jira. Inni Galaanaa Geetachoo jedhama. Mataa isaatiin milikkita godhadha. Akka hin irraanfanne. Funyaan isaa kun akkatti ittiin lafa qotuuf hin ta'a. Funyaanicha rabbiin nuu kenne gaattiin qonna. Qonna barbaannu kan nu barbaannu mudhii gadi jira. Inni akkuma funyaan kee rakkoon qabuuti. Maammatu yoo isin galateeffannaa jiraadhaa ulfaadhaas ni jenna. Ogeessa kaameraa keenya Maammatu Joo hedduu galateeffannaa kan haala miidhagaa kanaan nu raabaa jiru yeroo ammaa isadha. Kanaaf galata guddaa qabna isinillee. Amma kan teessanii nu daawwachuu keessaniif guddaa galatooma baay'ee sin jaallanna ilaa kuno warri kaan dhaabbatanii warri kaan rafaan daawwachaa jiru warri kaan nyaachaa warri kaan dhugaa kanaaf hunda keessan baay'ee sin jaallanna nu galatooma bakka jirtanitti nagaan nu jiraadha yeroo gabaabduu booddee walitti deebina yeroo miilimeetira muraasa booddee sirboota garaagaraas isiniif dhiyeessina karaa YouTube kanaadha. Entertainmentiin kun waan tokko qofatti kan xiyyeeffateeti miti komeediiwwan garaagaraas waa hunda galeessa nuuf jiraadha beeksisa dhaabbata keessanii yoo barbaadan gatii walii galla walumaanii kottaa taasifadha nagaan jiraadha jenna. Nagaatti.